Yooyyaa nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan koo sinaa qaqqabu. Har'as immoo aappii ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Aappii kana akka jaalattan shakkii tokko hin qabu. Aappii tokko ta'ee aappiiwwan gosa garaa garaa 1,000 ol kan of keessatti qabate meeggabaatiin ishii meeggabaatii tokko ol kan hin taanedha jechuudha. Garuumoo aappiiwwan garaa garaa bifa garaa garaatiin kan qabatudha jechuudha. Of keessatti aappiiwwan gosa 1,000 olidha jechuudha kan of keessatti qabatee jiru. Aappii kana Play Store irraa buufattanii akka itti gargaaramtan shakkii tokko hin qabuun isiniin jedha. Carraa kanaati immoo hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessanuu baga ayyaana du'aa ka'uutiin isin ga'e jechuun barbaada. Gara aappiitti otoo hin deemin dura immoo kanneen YouTube channel keenya fayyadamtan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tolega kuno aappiin keenya social media browser jedha. Play Store irraa buufachuu hin dagatinaa. Barreeffama isaa yookaan immoo qubeedhaan iskiriinii irra isiniif keenya achirraa search gochuudhaan Play Store irraa buufachuu ni dandeessu jechuudha. Seennee waliin ilaalla. Social media browser tuqxanii yeroo isintan fuula kana qabatee isiniif dhiyaata jechuudha. Kuno haala ajaa'ibaati. Waan isin rakkisu hin jiru jechuudha. Settingiilee asirra jiran immoo waliin ilaalla jechuudha. Kuno asirraa Google, Twitter, Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube, Zoom, WhatsApp wantoota hedduudha jecha lakkooftanii illee hin fixan. Ilaalaa gadi deemine isinitti agarsiisa. Kuno ammi kun muluu aappoota jechuudha. Aappii gosa hedduudha jechuudha kan of keessatti qabatu jechuudha. Lakkooftanii hin fixanii jechuudha aappii as keessa jiru. Kuno ammiin ol deemu muluun kuno aappiidha jechuudha. Kuno aappii jaalattan keessa seentanii fayyadamuu ni dandeessu. TikTok illee, Snapchat, Google wantoota barbaadan asirratti search gootanii Instagram wantoota barbaadan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kuno settingoota isaa waliin ilaalla. Kuno tuqsadee kanarra seennee yoo waliin ilaalla paaspoortiitti godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kuno asirraa aappii kana keessa namni tuttuqee akka isin jalaan seenne jechuudha. 1 2 3 4 godhadhaanii konforme yookaan dhugoomsinaan jedha. Kuno asirraa nan dhugoomsaa fi kuno nan dhugoomsuuf irra naaf ta'ee jira jechuudha. Kuno dhugoomsuudhaaf illee paaspoortiin irra kaawwadhe yeroon seenu ilaalaa. Amma fakkeenyaaf ni cufamaa jechuudha. Warroonni barbaadan irra kaawwachuu dandeessu, barbaadan immoo dhiisuu dandeessu. Kuno asirratti nagaafata jechuudha. Paaspoortiin dura ittiin 1 2 3 4 jechuudha. Kuno haala ajaa'ibatiin banadheera jechuudha. Asirraa illee bahee kuno geemiiwwan garaa garaa warroonni geemii jaallattan kuno geemiiwwan garaa garaa gosoota hedduu ta'an asirra isiniif jira. Karaa kanallee taphachuu ni dandeessu jechuudha. Kuno inni itti aanu immoo kaataagoriidhaan qoodee isiniif warroonni ispoortii yookaan oduu wantoota garaa garaa bituu barbaadan wantoota garaa garaa irratti qoodee isiniif ka'a jechuudha. Inni kun immoo mana isaatii yookaan immoo bakka itti fayyadamtanidha jechuudha. Inni kun immoo aappii jaalattan yookaan qobaatti baafachuu barbaadan jechuudha. Kuno amma fakkeenyaaf asirraa mallattoo ida'u kanarra nan tuqa. Kuno asirraa amma fakkeenyaaf TikTok yeroo baay'inaan seenaa ta'e, Google yeroo baay'inaan seenaa ta'e, akkasumas immoo Gmail keessas akkasumas immoo Telegram, YouTube keessa waan seenaa ta'e akkanatti irraa itti godhadheetan baha jechuudha. Kuno aappiiwwan kun qobaatti naaf bahu jechuudha. Aappii amma kana keessaa barbaadurra asumarraa warran jaaladhu kana keessaa seenuu nan danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirraa YouTube keessa seennee waliin ilaalla. Hin hojjetaaf hin hojjetu isaa gargar baafannaa jechuudha. Aappii kana akka jaalattan shakkii tokko qabu. Hangasitti immoo daawwattan jennaan laayikii tuquu hin dagatinaa isiniin jenna. Asuma si yaadachiifna. Kanneen haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Aappiin kun baasii jennaan laayikii tuquu hin dagatinaa. Asumaan immoo gaaffii yoo qabaattan komentii irratti nuuf barreessaa isiniin jenna. Kunooti gaama xinnooshii intarneetiin keenyas duubatti harkisaataadha jechuudha. Kuno haala ajaa'ibaa ta'eetiin naaf baasee jira. Kuno maqaa chaanalallee kuno asirraa wantoota yuutuubiin qaban hunda isaa naaf baaseetu jira jechuudha. Kuno haala ajaa'ibaa ta'eetiin jechuudha. Kuno ni hojjetamoo hin hojjeture ni hojjeta. Kana irratti beekuu ni dandeessanii. Haala ajaa'ibaa ta'eetiin aappii kana buufattanii akka itti gargaaramtan shakkii tokkoyyuu hin qabuun isiniin jedha. Aappii kana immoo Play Store irraa
ni argattu isiniin jedha. Hanga yoonaatti waan nu faana taataniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Guys, viidiyoon keenya irraa kana fakkaatti. Next viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naaf ta'a. Play Store irraa akkamittiin appii buufannaa jechuu dandeessu. Kunoo amma fakkeenyaaf Play Storein koo isa kanadha jechuudha. Kunoo Play Storein bilbila nama hundarra ni jira jechuudha. Kanaafan yeroo baay'ee Play Store irraa buufadhaa isiniin jedha. Kunoo bifa kana fakkaataa jechuudha. Play Storein seentanii yeroo appii tokko buufachuu barbaadan kunoo search bakka jedhu kanarra mallattoo search kanarra si'a tokko ni social media browser'idha jechuudha. Kunoo search yeroo gootan isiniif fida jechuudha. Asirraa kanneen biraatti bu'ina inni kun amma fakkeenyaaf nama 100,000 oltu buufate jechuudha. Inni original isaa kunoo nama miliyoona 10tiin nama buufatedha jechuudha. Isa kana buufadhaa jechuudha. Isaan kan isaati miliyoona 10 jechuudha. Kunoo isa kana all social media apps jettanii yoo seentan immoo yookaan immoo social media browser jettanii yoo seentan isiniif fida. Urjii 4.2 qabaa jechuudha. Asirraa immoo meegabaayitiin isaa 7 jechuudha. Erga update ta'edha. Kan dura meegabaayitii 1 ture erga update ta'edha. Ammas ta'an rakkoon qabu jechuudha. Yeroo isin gadi buuftan ni xinnaata jechuudha meegabaayitiin isaa. Kunoo nama miliyoona 10 oliitiin buufameeti jira jechuudha. Appiin kun kunoo pilaasii bukkeetti jira jechuudha. Haala faayidaa isaa kunoo asirratti isiniif ka'a jechuudha. Kunoo karaa kana buufachuu ni dandeessu jechuudha. Asirraa install kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqxu. Erga isarra tuqxaniin booda kunoo asirra accept kan jedhu kanarra ni tuqxu jechuudha. Sana booda inni isiniif buusu jalqaba. Erga buusee xumureen booda open kan jedhu kana ni tuqxu yookaan immoo duubatti deebitanii bilbila keessan irraa seenuu ni dandeessu jechuudha.